Egaa jaalani baga nagaa walitti dhufnee guyyaa ulfaataa guyyaa kabajamaa nuti hayyoota fi daa'imoota abboota hedduu qabsoo tanaa wareegaman kan ijaaramuu adda bilisummaa Oromootii fi erga adda bilisummaa Oromoo ijaaramees wareegaman hunduma kan ittiin yaadatamu. Guyyaan kun guyyaa kana wanti gaa sababa isaa jaallan namni hedduun irra deddeebi'eetu dubbataa jira. Sababuma jaallam gaa waa hundarra tokkummaa Oromoo filatanii wareegamanii fi guyyaa kanarra oole. Kanaafuu gaa akeekni isaa wareegamanii fi hundumtuu kanumarra deddeebi'ee jiru kana jaallan dirree qabsoo jiranis seenaa san qabanii akeeka sangaliin gahuuf itti wareegamaa jiranii itti wareegamaa jiruudhaaf jiraachuudhaaf deebi'anii immoo isaan illeen kan bakka isaanii bu'aniif dhaamsa dabarsaa jiraachuun kun waan guddaadha. Wanni nama abdachiisuu fi wanni nama amansiisu qabsoon tun baabura tahuu gaafa jalqabaa qabsoon tun eegalamtirraa kaasee dhaamsi kun dabraatuma as gahe ni yaadadhaa. Bara jalqaba qabsoo bilisummaa Oromoo rakkoon keessatti uumamtee jiilchanfaa wareegamanii nurraa humni adda faca'ee bariisoo waabeefaa bakka jalloo lolaha jedhamtu odaa yaani odaan tokko jira wanni kana oborraa kana keessaa odaa guddaa tokko jiratti wal geenyee waa'ee gartee qabsoo bilisummaa cunqurfamaa fi cunqursaa jidduu yeroo haasa'u barri kun bara 79 cunqurfamaan hanguma cunqurfame hanga gadhiitame ol kaa'a. Qabsoon bilisummaa Oromootis akkasuma hanga cunqurfamni jirutti oluma deemti malee of duuba gadi hin deemtu je'eeti odoo wareegamin dura darbatee jechuudha. Cunqurfamaan akka gubbaatti hanga dhiitame takka ol kaa'a jiru. Kanaafuu akeekni sun gaammallee itti jiraachuun irraa nuhii miti warra argitee qabsoo tana jalqabee miti abbaa sadaffaadha irra qabsootti jiru. Warra irra qabsootti lolaa jiru kun nuuf sadaffaadha jechuudha. Dhala sadaffaa kun guddatee bakka ga'ee bakka ga'e sana bakka ga'e dura bakka ga'e dura sadii jechuudha yoo herregne. Maaliif arra 50 olan jiraanu gaafan qabsoo eegalerra. Kanaafuu qabsoon bilisummaa Oromoo har'allee akeekasaa gadi hin dhiifne jechuudha. Maaliif wanni nuti itti warri dabreef wareegamee fi jirulleen ittiin boonu har'a qabsoo bilisummaa Oromoo mirga Oromoo sharabuuf tattaafatu hundisaatu hin milkaa'u. Maaliif xiqqaa itti guddate guddaa itti wareegamaa jira. Dadhabee osoo hin jeen umraan isaa itti jalqabarraa kaasee itti dulloomes hanga galii geessutti jeetuma abdiin kutanne itti jira. Silaa ga'ee amma nan horaa yookaan bunan jiraadha jeetirraa dhaabbata. Haa ta'u immoo akeeka. Irbuu amma reefu gurbaan kun jaalli amma na dura dubbate kun jee kana dhaamsa irbuu jaallanii jeesuni dhaamsa jaallan wareegamanii kun 83 kan walaloon isaa namni walaloo tana je'e ajajaa waraanaa yeroo san itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa ture jechuudha. Magarsaa wanni ibsaa magarsaa wanni sirneessa qindeessaa sirneessaa jennaani Kaliil Haaji Bushraati. Huccuu adii uffatee gola muka keessatti daasa jaarree huccuu adii uffatee ekeraa tahee dubbatee jechuudha. Har'a namni akka seenatti afaaniin haa himu malee inni sun ekeraa ta'ee dubbatee lola taraaraa birgeed jedhamu kan mootummaan dargii karaa asmaraatii lolchiisaa ture dadhabnaan nutti gad deebisee lola san
guyyaa duraa ardarra aree ganda keessa ari'aa oolanii gaafa lammaffaa humna guddaan marsanii nama biraatti dhiisanii wal of qindeessanii isuma hoogganuma ajajuma waraanaa qofa laallatanii jala deemanii isa qofa dhaban jechuudha. Akkasii wareegame dhaamsa san dhaame kun waan taphaatii miti kabeekuuf ammoo kabeekugaa hangi beeku hangi tokko qabsoon baaburaanuma koraanuma bu'aa hamileen caphuun hin barbaachisu kabu'e isaa bu'u ka horus haa horu ammoo qabsoon itti fufa xiqqaa itti guddata. Nuti yoo dadhabnes abbaan irratti jiru yoo dadhabes qabsoon itti fufa. Abbaan yoo argitee irbuu jaallanii san jallisee nyaates abbaan yoo argitee namni tokko tokko tiyya malee je'ee rakkoo uumes rakkoon inni irra uumu ni dabarti. Bakka hin teessu. Kanaafuu katti jiru immoo nama tokko lamaatu dogoggore je'ee qabsorraa baqatuun qabsorraa dheessuun hin barbaachisu. Hanga danda'ametti jaallan wareegaman kun maaliif wareegaman? Hanga ammaa lubbuutti kennee odoon du'in jiru maaliif hamilee cabuu dhabe ja'anii yaaduu nama feesisaa jechuudha. Kanaafuu irbuudha kan jedhamu nuti yeroo addaan bobbaanu zabana sanitti hogguma hundaa'uu aboogaa jaallan dhaamsa walii hoggaa dhaamnu yoon an kufe gaaboo qawwee tiyya diinatti hin galina qawwee tiyya naafuudha bakka nan itti kofirraa nu tarkaanfadhaa waliin jaa namuutu walitti dhaammata. Kun immoo maaliif of kenneeti namuutu gammachuudhaan koflaa taphaan hoggaa lolatti deemu gammachuudhaan arra diina dhukkeessineet irraa hiinee gallaa malee nan du'aa kajuun jiru ammoo yoon du'e akkan hin duunetti na laalaa ja'a jechuudha. Kanaaf jaallan wanni qabsoo bilisummaa Oromoo kan haalli gartee har'a qabsoon itti jirtuu fi kaleessa akkam jirtu ja'amu kuni hundumaafuu hubachuu nama feesisaa jechuuf hin jedhe namuutu maalifan qabsaawa maaliif hajuu suni mataa ofiitiif akka bu'aarraa argatuuf hin taane beekuu qaba namni ka gargaaruu fi har'a lubbuu kenneetti jirus hundi isaatu galata tokkollee namarraa eeggachuuf yookaafuu dhala Oromoorraan eeggadha je'ee godhuu dhabuudha jechuudha. Of kennissi akkasii yoo jiraate qofa maaliif akka keenyaa ka dulloomi kun soma argateetii miti haga ammaatti jira. Homaa takka doosee damana saantimii takka namni nuti kennan jiru. Haa ta'u immoo wareegamni kan jaallan wareegame sanirra lubbuun teenya hin jirtu. Kanaafuu namni itti jiruu fi deeggarus of kenniinsa jaallan wareegamanii saniif waan godhu galataaf osoo hin goone waan godhu namaaf osoo hin goone abaluun jaaladha abaluun deeggaraaf osoo hin goone qabsoo bilisummaa saba ofii saniif je'ee Oromummaa fi Oromiyaa qofaaf waan godhu. Ka lubbuu kennus ka yaadan deeggarus ka yeroo fi yaada tasilaa dalagatee waa argatu dhiisee qabsoo tana deeggaru kammoo qabeenya ofii waan itti danfee argatu kennu ka lubbuu ofiitti dabarsu. Ka lubbuutti fi dabarsu lubbuu kennu dirree qabsaa diina kufee kuffisaa jira. Kanaafuu qabsoo tana qulqullumminaan of kenniisan namuu haa waan danda'u godhu. Ammoo ilmi namaa akka fuullisaa adda garaagarummaa qaba. Ilaalcha adda addaa qaba. Wal jifachuu wal abaaruu dhiisuu qabnaa jechuudha. Karaa nagaatiin an deema jedhis abaaramuu qabu. Karaa hidhannoon itti jirus itti jiraachuu qaba. Humna malee namni fiixa bahuu hin danda'u. Hundumaa walii beeku. Boru karaa nagaatuunis yoo dadhabe yoo argate walitti dhufa. Yoo dadhabe immoo inni nuuni dhufa. Yookaan immoo ni jijjiirama ni bitama. Akkasuma waanuma lamaan san qaba. Kanaafuu nuti jarjarree walii keenya qoqqooduu hin qabnu. Hundinuu saba kanaaf waan silaa godhamuu qabu hanga sabni kun waan silaa barbaadu gaaffin isaa deebituuf gaaffin bilisummaa sun deebituufitti waliin dhaabbatuudha jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaan ja'a ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufti deeggarsa hundumaa warra gartee irraa gaara keessatti miidhamaa jiru cinaa dhaabbachuun barbaachisaa waan dandeessaniin cinaa dhaabbadha yaadanis qabeenyanis humnaanis ka dandeessan itti seenaa jira. Kanaafuu jajjabaadhaan ja'a kanumaa nagaan naa turaa galatooma. Ayye ulfaadhaa jaalkiyyaa guddoo ulfaadhaa ammallee umurii dheeradhaa rabbi baga jiraachisee asiin singa'ee